Jawweeko akkami nagaya Jawweeko jawwisha akkam nagaya jirta sagalee kee dhabne jireenya kee maal fakkaata hedduu siif dheebonne laata yoom nu dhufta leenca sagalee rasaasaa yaanni kee nutti ta'e qormaata dubbii wal jecha kabide waan biraatiin jedhu naqanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurratti amu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Akkamsi godhaa jiran situma immoo akkamii moo nagaya ta'aa jirta miidhaan sirra gahee hoo hangamii natti himi Jawweekoo yaanni kee na rakkeera yoom hidhaarraa baatee ijaan wal agarra goota qaalii yaa kennaa Oromoota hidhaan siin hin malle arraas achuma bulta sagaleetii dhabnee sagaleen tee nuuf dawaa namuu suma arguuf hedduu siif hawwaa ija kee arguu yaanne yaaddoo nutti taate miidhaa adda addaa onna keessatti nu dhiifte bakki ati hin jirre humaa namatti hin tolu Oromoo biraa si dhabee akkamiin haa bulu shanee jaanii irratti madaala kun kijiba define defame and destroy karaa Hitleritti fayyadame kana ummata tokko maqaa wayiitti dhoobda saniin maqaa balleessita san booda hin balleessita natti himi Jawweekoo akkam keessa jirta maaliif natti calliftee yaadaan keessa koo miita manni hidhaa akkami manaan wal bartee waraanni diinaa hoo mee akkamsi goote situmti moo Jawwee yaa isatumaan hin malle akkaataan ati keessa jirtu waa takkaa nuuf hin galle nagayuma nuuf qabaadhu gaaf tokko ni baata argaa nuuf dheebotte turtus ijaan numa garta isinii mu'an firris alagaanis beekuu qabu du'eedhin sagal gubadha malee du'eedhin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu obsi nuuf jiraadhu hidhaan qoraasuma dhiiraati gootaatu hidhama akkasiin bilisummaan dhufti bubbultee jirta mana hidhaa hedduu nurraa turte haqa malee hidhamtee haqa kee sarbamte seeraan ala Jawwee kan hidhatti darbamte warri irra si hidhe hedduu si dararu warra diina jalatti kufee diina isaanii gabbaru hidhaa si galchuun injifannoo itti fakkaatti isaanii fakkaatte malee dubbiin faalla taati osoo ati hidhaa jirtu eenyuun mana galee rafaa eenyutu hidhaa sodaatee laafee isaan jalatti kofa itti fakkaattus amma hidhaan injifannoo isaan jalaa ni baata ati qabaadhu murannoo ana dhiisi reeffi koo biyya hin ba'u waadaan qaba eenyuun ji'a sagalitti hin dhalanne I will be happy koflaan du'a malee biyya bar bineensatti hinne biyya keenya deemna karaan kee diriiraadha tasa hin qabu daba dhugaaf haqarra deemta hamaa ofitti qabaa abbii naqxanyicha gurraan na dhageessa nama hidhuuf ajjeesuun aangoorra si tursiisa kaan cafaqaa kaan hidhaa isa kaan ammoo ajjeesaa eenyutu sodaatee kana mara siif obsa afaan damma dibattee nu sobuuf yaalta soba walitti tuultee nutti biiftee nuun paalta aangoo gubbaa jiraachuun nama ajjeesuufi biyya dhugaa ijaaruun hayyoota hidha guuruufi biyya ati ijaartu tami biyya Oromoon keessa hin jirre olaantummaan saba tokko qoftiin tan keessatti daraare amma booda Oromoon gara takkitti hin deemu biyya isaatirraa Oromiyaa irraa dachee isaatirraa Finfinnee irraa dhumne barbaaduuf nama olaantummaa seeraa jettee hayyoota adamsita karaa dhugaa dhiiftee sobaan ragaa irratti baafta karaan sobaan dabran deebiin nama dhiba osoo sobaan deemuu dhiiftee dhiiroo maal siif qaba kaan aangorraa kaastee bakka isaan hin malle buufta kaan aangoo itti gootee dandeettii isaatti ol fuuta hayyoota sammuu qaraa jibbitee ofirraa fageessita kan mana keessaa abbaa irree ta'uu barbaadus kan ala keessa deebi'ee uummata Oromoo gabroomsuu barbaadus sabrii godhuu qaba from now on Oromoon hin baqatu badii koona argan jettee sodaachisuuf itti dhaadatta osoo kun jiru biyya ijaarte haaree saba tokko leellisaa sabaaf salammii bulchitaaree Jawaar Mahammad hiitee haragalfii argatta
Baqqalaa Garbaa hiitee nagaa ni jiraata. Hamzaa Booranaa hiitee biyya nagaa ijaarta. Shamshaddiin Xahaa hiitee ija tokko nama laalta. OMN gurtee meeshaa isaa saamta. Hattuu taatee mana nama duubaa seenta. Kaayyoo ta'e hin barre laata akkam ta'uuf deemta. Ummata biyya kana gargaaruun barbaada. Kanammoo abbaan fedhe ija baase. Amma addatti rasaasa yoo kan naqaban taate ija libsadhu. Ajjeesuun mohamuudha jetteeti kan dubbatte. Ati hoo ni mohamteeree maaliif ajjeesuuf filatte? Ofiif nama ajjeesaa abbaa badii kan biraa goota. Namichoo hanga yoom sobdee waggaa hedduu turuuf yaalta. Si hin dhageenyu ati sobaadha. Dandeettii biyya bulchuu hin qabdu ati hedduudha dadhabaadha. Mohamuu kee beeytee ajjeesuuf filatte. Soogdaan ija dhiqattee aangoo irratti ol baate. Gaafa dura baatu gaarummaan onneenu seentee akkas jaalannuuf abdiillee sidhaa buufte. Firii Jawaar Mahammad firii Baqqalaa Garbaa hiiki Hamzaa Booranaa akka irraa kunis numa darba. Hiiki haqa isaaniif falmatanii hin qabanii balleessaa akka arraa isaan goote kanaas mudachuudhaaf teeysa. Ija dhiqattee baggad baate nutti dhaadatta. Oromoo xiqqeessitee silaa kabaja argatta. Oromoo xiqqeessutti ofii keetiif salphatta. Oromoon saba guddaadha. Saba kabaja qabu. Dabaaf doorsisa keetiin tasa hin dadhabu. Waggaa 50 deemneerra gammoojjii Somaalee keessa, gammoojjii Arabaa keessa, qorra biyya alaa keessa. No way. Amma booda qabsaa'aan biyya kanarraa alagaan ija baafteef abbaan irree ija baaseef dheessu uummata Oromoo ganuudha. Oromoon galaana laga guutee yaa'u wacni murna tokko laabisuu hin danda'u. Biyyi Oromoon keessa hin jirre tan ijaartu tun tami. Biyya walabaa ijaarra jettee nu sobuun kee hanga yoomi. Osoo akka safaariitii guyyaa takka hin bullu tokkummaa balleessan silaa waliif hin gallu. Ciranii nu nyaatanii osoo akka yaadi isaanii akka rabbiif jirra humnaaf dadhabanii. Uummata Oromoo wajjin gatamna malee uummata Oromoo hin gannu. Never ever bakka. Kuni firris alagaanis beekuu danda'udha qaba. Oliif gad kaatanii maqaa nu balleessaa waan hin taaneen maqaa nu xureessaa akka isaaniin taanu kanaaf jala callifne hunda osoo beeknuu gurra irraa cufanne akka namaa beeknee taanee jiraanna nuutu warra jaalalaati jaalalaan injifanna. Warra jibbaa qabu jaalala barsiifnee fedhii isaaniitiin malee mataa gad qabachiifne akkasiin wajji jiraanna of jalatti bulchine. Wallaalaa nu sahan jarri ofiif wallaalaa jibbaa osoo hin taane kan injifatu jaalala. Kanaaf nuti callifnee obsinee ilaalla. Yaa harre diidoolee uummata kotte duudaa xiqquma qaanfadhaa bineensota budaa ilmaan minilkootaati isin kan xiqqaa guddaa callisaa jiraadhaa yaa uummata safaarii Oromoon hammeenya hin qabdu hunduu gaggaarii. Safaarii waliin dhaabbattee qabsoo teenya laafifta karaa diriiraa irraa fuutee karaa jallaa irratti maqsita. Nuuf hin taatu saba biraafis hin taatu adamsaa akka bineensaa garaa namaaf hin naatu. Bineensa jennee si himuuf fakkaattiin ta'e nama garaa namaa laaftu keessi kee hedduu hamaa. Bakka nu hin buutu ati bineensa abiyyi namuu sirraa garagalee xiqqaaf guddaan biyyi. Karaa nu baasu ni beeyna ati nuuf hin himtu. Yaa mootii doofa haala kanaa nun bulchitu. Hidhaa fi ajjechaan if duuba nun deebisu rakkoof gadadoon harka nun kannachiisu. Hidhaan furmaata jettee hidhuun kee dogongora ragaa sobaatiin irratti baaftee dhara. Ajjeesuun hin ta'u furmaata hidhuunis hin ta'u karaan amma eegaltee kun galmaan sin gahu. Yaa abbaa sobaa yaa abbaa fokoraa siif harka hin laannu afaan lamee afaan qaraa. Harka hin laannu siif kana nuuf hubadhu feetus aangoo ta'e qawweedhaan tikfadhu. Laafnee hin dadhabnu siif mogalee cabnee hanga galma geenyuu ofirraa si kaafnee gabroonfataa nama nyaata yaa waraabessa maraata aangoo tana waaseetee gad baatee nutti dhaadatta. Akka saree maraattee asiif achi fiigda biyyaan ijaara jettee laaqxee biyya diigda sammuun tee fayyaadha amma si shakkine kan Oromoo ifiin jechaa nu fixxu nutuu maal yakkine. Yakka homaa hin qabnu haqa keenya falmanne biyya namaaf hin gaafanne biyya teenyaaf dubbanne
nu ajjeesaa nu bulchitu afaan qawwee nutti qabdee kaayyooteetii mitun kaayyoo minilik jalqabdee harka nurraa kaasi harka kee summii Oromoo wajjii miti soddoota kee wajji hanjamii. Dargaggoon Maayiraa Muhammad walaloo bareedduu nuuf dhiyeesse bakki nuti itti argamnu biyya Jarmanii magaalaa Berliin hiriira guddicha irratti argamna. Hiriira kana walitti dhaabnee guyyaa lamaaf godhuuf deemna. Akkuma isin argaa jirtan rooba hamaatu roobaa jira. Rooba kana keessa bullee sagalee uummata Oromoo dhageessifna. Wanti nuti faranjii irraa barbaannu waa lama qofa. Tokkoffaa gargaarsa mootummaan Abiy Ahmed maallaqa isaaniitiin qawwee bitatee nu ajjeesu kana gargaarsa isaaniif gochuu dhaabu. Kan biraa ammallee akkuma mootummoota Eertiraa irratti qoqqobbii godhan mootummaa Abiy Ahmed irratti qoqqobbii akka godhanii nuufi Abiy Ahmed jidduudha akka isaan ba'anii gaafii nuti qabnu. Obboleessi keenya Maayiraa Muhammad galatoomii ulfaadhu walaloo bareedduu nuuf dhiyeessite. Mee hordoftoota Gadaa News Networkiif dhaamsatan akkasumas dhaamsa qeerroo biyyaa qabsoo isaan itti jiraniif wanni ati dhaamtu maal? Dargaggoo Maayiraa Muhammad walilee isaadha. Walilee isaa naannoo hin beekne dargaggoo amma lafaa kaa'u jiru. Qabsoo kunoo amma magaalaa Jarman guddoo Berliinitti argamna. Roobatti jira. Rooba ajaa'iba rooba guddaa kana keessa jira. Rooba kana keessa buluudhaaf ilaa borullee ooluudhaaf deemna. Asumaan namuu bakka jirtanii Oromoon hundi bakka jirtanii jajjabaadha. Waan qabdaniin namuu waan dandeessaniin qabsoo amma eegalamsiisan cinaa dhaabbadha. Mootummaa gabroonfataa kan firraa buufannaa injifannoon tanteenyaa jabaadhaan isiniin jaa.